Akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Gosa Naafoo, kun seenaa Dr. Artist Alii Birraati. Boqochuu fi du'aan ofirraa dhabuu abbaa keenya kabajamaa, jaallatamaa fi abbaa dhaloota qubee kan ta'an Dr. Artist Alii Birraatiin gaddi nutti dhagahame guddaadha. Akka itti aanutti seenaa Dr. Artist Alii Birraa siniif dhiyeessina. Alii Birraa abbaa isaa Muhammad Muusaa fi haadha isaa Faatumaa Alii irraa Xaaliyaaniin biyya teenya keessaa bahee bara 7 caamsaa 26 bara 1948 magaalaa Diree Dhawaa ganda kaabaa kan gaara ganda qoree duubaan jiru jalatti argamutti nama dhalateedha. Muhammadii fi Faatumaan wal fuudhanii bara 5tti Alii dhalatee amata 3 wajjin jiraachuu dadhabanii adda deemanii. Yeroo tana abbaan Aliitti waan cicceef Faatumaa odoo hin jaalanne ilma isii abbaatti dhiiftee ejersa gooroo biyya itti dhalatte guddattetti deebite. Haalli kun Alii abbaa malee haadha dhabee akka guddatu taasise. Haa ta'u malee Rabbi adaadaa isaa Maariyaam Muusaa yookiin Abuunyi obboleettii abbaa bakka haadhaa buusee fi abbaan Alii Muhammad nama ogummaa hojii harkaatiin beekamedha. Hojii tanaan nama shaarikaa baaburaatti mindaawee sana biratti kontiraata hojii tan boombaa bishaanii manneeniif naquu fi bakka cabee tolchuutiin bulchiinsa magaalaa Diree Dhawaa waliin qabuun nama jiraatudha. Haala kanaan ilma isaa tokkicha Alii ayyaada malee guddisuu murteeffate. Alii akkuma umrii barnootaan gaheen mana barnootaa amantii Islaamaa kan maqaan Madraas Jadiidaatti beekamu kan ganda Laga Harreetti karaa oliin argamutti galmeeffame. Achitti amma ulaa 5 eega baratee booda mana barnootaa kan gaafasitti maqaa Luul Mokonnin qabachaa ture kan Gaaziraa keessatti argamu geeffame. Achitti ulaa 6ffaa xumure. Sana booda Alii fedhii kama ganaan barnoota itti fufuu dhabuu waan hubateef abbaan Madraasa Arabii kan Ustaad Gubee kan gaara ganda qabrii ijoollee gubbaa argamu naqe. Alii barnoota Madraasa Ustaad Gubeetti kennamu yeroo gabaabduu keessatti fixee achumatti barsiisummaan mindaa'e. Ustaad Aliin moggaafame. Isa haala kana keessa jiru so'iinsi afran qalloo kan guddina afaanii fi aadaa Oromootiif bu'uura ta'uuf jiraatu Diree Dhawaa keessatti jalqabe. Kan soso'iinsa kanaaf sababa ta'e aruuza ilma Ugaazaa kan jalqaba bara 1961 keessa godhame. Gaafana weellistoonni waallee afaan adda addaatiin affeeramtoota bohaarsaa turaniini Rabbi rahmata haa godhuu fi Abdullaahii Girichoo mee weellee afaan keenyaatis takkallee taatu nu dhageessisaa jedhanii. Weellistoota keessaa kan gaafii Abdullaahiitiif deebisaa kennu dhaabamanii Rabbi jannata haa qananii'u. Hasan Umar Tarree sagalee ol kaateen gaafii Abdullaahii warra dooyerarra yookiin waltajjiirra jiraniif irra deebi'anii. Gaafiin lammaffaa itti dabarbatamnaan kan mi'a muuziqaa dhawaa ture tokko meeshaan muuziqaa afaan qottuu hin beektu yoo ittiin dhawan ni cabti deebisaa jettu kenne. Deebisaan kennamte qaanqee dallansuu fuula Abdullaahii Girichoo, Hasan Umarii fi dargaggoota dura facaaftee sharaa bashannanaa aruuzaatiif dhaabbate shororkaan weerarte. Dubbiin gurbaan mana aruuzaatti afaan Oromoo laalchisee darbate sharaa aruuzaa keessa qofatti hin dhaabbanne hawaasa Oromoo naannoo sanii keessaahu manguddoota haalaan onnachiifte. Odoo hin turin horii walitti baasanii mi'a muuziqaa yookiin meeshaa muuziqaa ammayyaa bitanii dargaggoota fedhii weellisuu qaban harka Ramadaanaa kan hijiraa 1381 dooyaa galma bulchiinsa magaalaa Diree Dhawaatti ol bahanii hawaasa seenaa daawwatamte hin quufne badhaasanii. Achumaan dargaggoota magaalattii maraan ilmaan afran qalloo maaliif teessisanii dardara alagaa fi cinaatti hin agartanii afaan isaaniitiin kunoo wal faarsanii dubarran teenyatan karaa yaatulleen wanni weellisaan bartan jaraatii waalleen jechuun wal'aansoo aadaa fi afaan isaanii guddisuutti
yaamanii akki kun magaalaa Direedawaa urjii bakkalcha biratti hawwisoo biiftuu ganama riyaa jaalalaa maskoob aarsillee fi suuqaal alaaq badhaasee dargaggoota malees shamarran maqaa Azeeb Timiraa Biqilee fi Inabeen gurmeessee akkuma dhiiraatti doyaa yookiin waltajjii agarsaa gubbaatti baasee dargaggoota yaamicha urjii bakkalchaa jalaa owwaatanii guddina aadaa fi afaan isaaniitti bobba'an keessaa tokko Alii Birraati. Aliin nama ijoollummaan waallee fi weellisuu akkan jaalatudha. Kanarraa kan ka'e mana barnootaa keessatti faarulee yeroo adda addaatti barattootaan dhiyaatan irraa qooda fudhachaa tureera. Saniituu umrii bara 14tti hawwisoo riyaa jaalalaatti isa kaadhimsiise. Aliin hawwisoo hiriyaa jaalalaa tan kaa'imaan umrii warra urjii bakkalchaatiin gaditti makamee odoo xiqqoollee hin turin dandeettii yaadalee waallee baafachuu fi weellisuuf qabuun urjii bakkalchaatti fudhatame. Ida Ramadaanaa kan gurraandhala 25 bara 1963 doyaa gubbaatti bahee sagalee isaa bareedduu fi alaalsa miidhagaan waallee birraa dhaabarihee ililliin urgooytee dillee maaliin qabaa rabbi kiyya gooytee jettuun weellisuun daawwattootaa fi of wallaalchise. Warri galma keessa turan weellicha bis jechuun akka irra deddeebi'ee weellisuuf godhanillee dhaga'anii quufuu dadhabanii guyyaa san booda maqaan abbaa Muhammad Muusaa irraa hafee Alii kan birraa ta'e akkuma doyaa irratti yookiin waltajjiitti baheen Aliin sagalee fi sosso'aan onnee hawaasa keessa seenee xiqqaa fi guddaan magaalattii isa baree dardarri yeroo waan barcaa dhaban Aliitu rakkateen maallaqaa fi waan biraatis warra dubaraarraa funaannatu ta'an baala gaariin magaalattii Alii miilaan deemuun dhorkite. Alii Birraa sosso'aa afran qallootiif hawwisoo urjii bakkalchaatiif beenzila ta'e. Hiriyaa waltaatee yaa urjii bakkalchaa si malee eenyuman walleen akkan tolcha tapha afaan keenyaa sumatu xaaliilcha kan dhufee caqasee gammachuu galaalcha garaa ni hidhanii onneen hidhaa hin taatu. Yaa urjii bakkalchaati hawaasni Oromoo Direedawaa malees naannoo baha Oromiyaa keessa iddoo dhaqanii weellisan maratti jaalalaa fi kabaja hawwisoo isaaniitiif qaban ibsanii faaruu olii tanaaf burqaan Alii Birraati. Hawwisoon afran qalloo afaan Oromoo biratti kan Somaalee, Arabaa fi Adaree weellisuun warra Gaafaa Ruuzaa ilma Ugaazaa afaan Oromootti qoosan saba Oromoo dabre kan isaan keessatti bilaash godhan waallelee isaaniitiin fedhii hawaasaa naannoo isaanii guutaa fi calaqqisiisaa waan dhufaniif aroosni isaaniin alatti gatii dhabe. Haala kana keessa ministeeronni Jibuutii kanneen boqonnaaf Direedawaa dhufan isaan weellisuu arkanii Jibuutii dhufanii hawaasa isaanii akka bohaarsaniif achumaanuu jabira isaanii sosso'aa afaanii fi aadaatti kakaasaniif karaa maanguddootiin hawwisoo urjii bakkalchaa affeeranii. Weellisoon afaan Oromoo biyya alaatti affeeramuun mootummaa Haayile Sillaaseetiin jijjiirama hawaasa Oromoo keessatti dhufaa jirurraa baaragaa fi dallansuu qabduuf fudhatamuu didee saniif weellisootaa fi baasaabora daangaa ittiin qaxxaamuran kennuu didanii Alii fi weellistoonni urjii bakkalchaa garii murtii bulchiinsaa Haayile Sillaasee fudhachuu diduun odoo abbootii fi maanguddootaan hin mari'atin tokko lamaan Jibuutii dhaquuf baabura garas deemurra of kaayanii bakka sakatta'aa maleen dabraa wal duraa duuba Jibuutii seenanii bara 24 bara 1965 afaan Oromoo doyaa yookiin waltajjii biyya alaa irratti baasanii durataa'ota Oromoo kanneen magaalattii keessa jiranii of waliin doyaa irratti baasuun waallee afaan Oromoo malees kan Arabaa, Somaalee fi Affaar muuziqaa ammayyaa fi sosso'iinsa ajaa'ibaatiin midhansanii weellisuun uummata magaalaa Jibuutii seenaa daawwachiisanii achumaan saba Oromoo boonsanii oduun weellisoon afran qalloo magaalaa Jibuutiitti agarsiisaa godhuu gurra mootummaa Haayile Sillaasee seenuuf yeroo irraa hin fudhanne jarri duraanuu soso'icha ugguruu barbaadan miseensota hawwisoota kanneen Direedawaa keessa jiran adamanii hidhaatti guuruu fi meesaanii caccabsutti seenanii Aliin yakka mootummaan Amaaraa yookiin Haayile Sillaasee weellistoota Oromoo irratti godhaa jirtu dhagee biyyatti deebi'uu dhaabuu murteeffate. Abbaan isaa garuu akka biyyatti deebi'uu kadhate. Alii fedhii abbaa kan isaa malee ilmoo biraa hin qabne kan isaa jechuu fuudha hanqate dura dhaabbachuu garaan dadhabe. Akkasiin las baasee hayyama yeroo warri abbaan itti erge imbaasii Itoophiyaarraa baasaniif qabate dhuma bara 1965 karaa biyyaa qajeelee
hoggaa achi ga'u akkuma eegetti ililliin odoo hin taane asbiin simatame harka hudduu duubatti hidhame Awuziin mana hidhaa guddaa magaalaa Adaree yookaan Harargeeffame. Alii umrii bara 15 hanga 16tti mana hidhaa biyyoo Adaree kan mootummaan Haayile Sillaasee Oromoota keessatti araarfatu yookiin dararu keessa ji'a 6 ol eega hidhamee booda gunaa fi kadhaa cimtuun hidha irraa gadhiifame Dirree Dhawaatti deebi'e. Gaafana hawwisooleen afran qalloo takkalleen hin jiran meeshaaleen muuziqaa gariin dura caccabee gariinis saamamee jira. Waahilloonni waliin Jibuutii dhaqan kanneen biyyatti deebi'uu didan alatti hafan malees gariin biyya dhiisanii Somaalitti baqatanii jiran. Kanneen hafan ija diimtuu ammaatiin waan lubbuun itti gururamteef weellisuu dhiisanii jiru. Aliin kan haala kana keessatti hidhaa bahee dachiin itti garagaltee magaalaa keessa deddeemuu malee waan godhu dhabee. Abbaan Alii ilmi isaa mana barnootaatti deebi'ee jiru akka sirreeffatu godhuuf tattaafatullee milkaa'uu dadhabe. Haala ilmi keessa jiru akka jijjiiruuf iddoo amallee itti sirreeffamu xabaa maaramaa nageessi jechuun Jamaal Haaji Admaalloo kan gaafasitti miseensa paarlaamaa Itoophiyaa turetti kenne. Jamaal Haaji Adam fedhii Muhammad Muusaa guutuuf ji'a waxabajii tan bara 1966 Alii Birraa fi waliin fuudhee Finfinnee geesse. Aliin halkan mana Jamaal bulee borumtaa akka magaalaa balaaluuf mana gadi baheen ijoollee Dirree Dhawaatti wal bakan arkee achumaan taa'ee manatti deebi'uu hanqate. Aliin waayillan malees gitaara harkatee hiriyoota waliin gandoota Finfinnee keessa deddeemee taphatu. Namni Koloneel Xaahir jedhamu kan haati warraa Oromoo dhalataan Dirree Dhawaa fi miseensi garee raayyaa waardiyaa mootichaa yookiin Kibur Zabanyaa arkee haalaan dinqisiifate. Xaahir akka fedhii Alii hubateen isa Finfinnee seenee ji'a 3 hawwisoo bohaarsituu mootichaa tan maqaan Kibur Zabanyaa qabdutti ji'a birraa tan bara 1966 akka mindaa'u godhe. Hawwisoo Kibur Zabanyaa keessatti weellistoota akka Muhammad Ahimad, Xilahun Gassasaa fi Buzinash Baqqalaa fa'aatti hangaa'ee argamuuf Aliirraa yeroo hin fuune walli afaan Oromootti yookaan akka gaafa ibsamutti afaan qottuutti weellisaan tokkicha qonqaabii hin qabne ta'ee qophiin ayyaanotaa fi dhimmoota adda addaatiif amma qophooftu isa malee miidhagina tan hin qabne taate. Walleleen Alii miidhagina qabaatanillee Alii haalaa fi amala hawwisootiin wal fudhachuu dadhabee inni dura rakkoo itti fide yeroo shaakala Alii Jumaa qabate yookaan mallaa guuttate kan argamu ta'uu isaati. Haala kanaaf Alii irraa deddeebi'amee doorsifame. Odoo saniif rakkatu gaafa kaan dhibdee sanii oliitiin yakkame. Badiin tan argamte qophii hiraataa yookiin affeerrii hiraataa tan Haayile Sillaaseen keessummaaf godhe irratti gaafana akka Alii fi weellisoonni galgalicha bohaarsan miidheessuuf doyaa yookiin waltajjii qabataniin mootichi keessummaa isaa waliin galma seenee yeroo tana warri Alii waliin galma gubbaa jiran hundi bakka takka mudhii gaccabsanii lafa laalutti seenanii. Aliin garuu akkuma dhaabbatetti hafee mooticha waliin ija keessa wal daawwate. Hoggaa kana ashkaroonni mootichaa kanneen hojjaan birbirsa gahan Alii qallaa fi dhaabbata xiqqaa rarraasanii achirraa deemaniini. Dubbiin Alii rarraafamee galma keessaa bahu qofaatti hin dhaabanne. Hidhaa guyyaa muraasaa tan mana qorraa booda dhaddacha raayyaatti dhiyaate. Ajajaan baannanii yookiin himanni Alii irratti dhiyaate bira ga'ee maaliif mootichaaf sagaduu akka hanqate Alii gaafate. Aliin akka amantii isaatti kan sagadamuuf Rabbi qofa ta'uu fi nama akka isaatiif gadi godhachuun yakka ta'uu ajajatti hime. Ajajaan sagaduuf fiin hanqate ammas mootichaan isa jettaa je'ee Aliin. Mootichi nama meeqaa je'ee Aliin ajajichaan. Ajajichi waan deebisu dhabee Aliin Koloneel Xaahir kan hojicha akka seenu garagaaritti ergee. Xaahir malli Alii haala akkanaa jalaa itti bahu akka miseensa raayyaatti odoo hin taane siviiliitti fi mindeessuu yoo ta'e qofa ta'uu gorse. Aliis gorsa Xaahir fudhatee haala mindoominaa kan Kibur Zabanyaa waliin qabu jijjiire. Xiqqoo booda ammas qophii bohaartii hawwisoon ajajoota raayyaa biyyaatiif gootu takka irratti Aliin rakkoo biraa seene. Alii
Alifaa weellisuuf qophaa'aa jiru Dinaaltochi tokko haasawaa dhiyeesseera. Yeroo tana Aliin kan barcaan manatti eegdu obsa fixatee sagalee ol kaasee boonni taphannaa haasawaa kee nurraa dhaabi je'ee Aliin akkas jechumaaf ammas rarraafamee deemamuun wal faana ta'e. Akka olii kanaan uumamni Alii kan bashaashummaa walabaa fi burraaqaa jiru hawwisoo tan naamusa malees ukkaamamaa fi ajajootaaf mataa gadi cabsachuu wal fudhachuu dide. Kanaaf mindoomina waggaa 3 booda Aliin jaraan nagaatti jee biraa deeme. Akka hojii hawwisoo Kibur Zabanyaa gadhiiseen Aliin dardarri umrii 22 taa'imsa waahila Abbaa Ibraahim Abdulleetiin warshaa baaburaatiif hojjetaa mi'a bishaanii kan buufata Awwaashitti mandeeffame. Hojiin kun Alii Birraa dirree dhawaa fi Finfinnee maadinoota wallee fi sirba keessaa baasee gammoojjii sagaleen muuziqaa fi wallee hanqatee cuqiin shimbirraa irraa hin dhagaamne geesse. Gaafana qunnamtiin Alii addunyaa muuziqaa waliin qabu raadiyoona xiqqaa abbaan achitti fideef qofa ta'e. Akki kun Aliitti adabbii hidhaa dhaabbataan abbaa itti murteesse hin beekne itti taate. Kanaaf humna bara 2 booda jalqaba bara 1972 hojicha dhiisee Finfinneetti deebi'e. Akka Finfinneetti deebi'een xiqqoo ture hoteela Harraambeetti weellisummaan mindaa'ee galgala daawwattoota bohaarsuun fedhii isaa itti fufuutti seene. Haala kana keessa bara 1973 keessa waliif gaafatan biratti guyyaatti san hanqannaan torbanitti waallee Alii Birraa kaa'uu addeeffachaa dhufe. Qophiin aruuzaa waallelee Alii malee kan biraa maganfate. Weelleleen Alii fuudhaa fi heeruma bohaarsuu bira dabranii cunqurfamaaf sagalee ta'an miidhamaa hadhaadhaan hadheeffatan waalleen barawaanii yaa abbaa lafaa jettuu dhaamsa isin kaanidha. Hamma har'a tooftaa sobaa uumtee uummata saamuudhaan lafa walitti qabattee qoteen bulaa roorroodhaan dhaamfattee tooftaan tee dulloomtee humni tee kuftee taa'anii nyaachuun raawwattee hobbaafattee odoo hin taraarre callaa safarachuun cooma jijjiirachuun damma dhadhaa nyaachuun qooda kaleessaa dabree dafqa malee jiraachuun hamma har'aan tanaa hiyyeessa saamtanii dafqa malee sadoo burraaqxanii asirratti raawwattii faraqaan teessanii yaa abbaa lafaa hubadhu dhugaa yerootii gamtummaan qabeenyi ciree hidda keetii filmaata biraa hin qabdu ka'e hojiidhaatti je'uun fincila mootichaa inni Aliin siisaa gaduu dideef aangoorraa buusuuf godhamaa tureef beenzila taate. Sana malees weelleen maal je'anii maal himanii hoggaa yaadaan dhibamanii jiruu afaan wallaalanii kan lafa dhabe horii saamame kan roorroo jibbe garaatti game maal odeessa maal dubbatame kan facaafate kadhaa mudate kan irraa hungaa'e waan abdate maal irraa odeessa waan isa mudate dur qarrayyoon boonee kan har'aa ajaame odoo ifni jiruu guyyaan itti dhaame maal anaannata gufuun yoo dhaawame kan roorroon alagaa mukatti galchite kan bilisummaan dhiigaa qaadhimte maal abdiin isaa yoo duuti aggaatte jettuutaan cunqurfamaa qabsootti yaamtuu fi kakaaftu taate. Limshaashatti weelloleen olii saba Oromoo malees warra afaan Oromoo beekanii fi hin beekne kanneen jaalatanii fi jibban mara afaan Oromoo alarsiifte. Weelleen Alii tan yaa bartuu kutattu warraaqsisitti dhaama yaadadhu siin ja'a saba cunqurfamaa tulluu gubbaan bahee allayyaarraa gorii raaree keessa ce'ii gaara qaxxaamurii atuu ni argitaa qarreerra dhaabbattaa bututtuu uffataa midhaan kotokkotaa jettuu dhaaba nyaaphaa kan yeroo sanitti akka hidda baarzaafiitti barattootaa fi hawaasa keessa lo'aa tureef heera malee faaruu dhaaba taate. Alii haala hawaasaa keessa jiru gadda gammachuu roorroo seenaa duudhaa fi kan kana fakkaatan hundarratti weellelee yeroon hin moofofne kanneen dhagaamanii hin quufamne weellisee jira. Guraandhala 28 bara 1976 gaafa Oromoon naannoo adda addaa irraa agarsiisa aadaatiif Finfinneetti wal gahan Alii Birraa weelleessaa waamalli nu dhibee jenne bitaa mirgaa karaa sirrii dhiifne maaliif deemna moggaa rabbi moo namumaa kan seera jallisee haati teenya takka maaltu addaan nu baase obbolii as je'ii takka dudubbannaa wal jibbaa dhiisitii kottu wal gorfannaa ilmaan haadha abbaa waliif obboleessaa maaliif wal jibbinaa akka ilmoo bineensaa harki harkan loluu deena fi malee nutu of xiqqeesse eenyutu nu caale jettuun warra galmasan keessa turan
imimmaan gaddaa fi gammachuu dhangalaasise. Aliin xiqqoo ture sodaa takka malee weellee seenaa hawaasni Oromoo sirna gabrummaa Habashaa dura qabaachaa tureen as bahee assaa balehoo gurraa malehoo karaan manna abbaa gadaa'essaa dhaqeen galmasaa jajjabeessaa taa'een seenaa isaa babarreessaa dachii yaa haadha margaa irri dirree kee midhaagni jalli kee bishaanii qonnee sirraa nyaanni horree sirraa yaafni fal'aana caaphaa deegatu gurguree dubbii seenaa dubbii afaanii wallaalaan nutti kolfee nurraa goree beekaan beekumsaan nu fure osoollee uleen cabee kan abbaa gadaan cabu beekaa irra kunne malee seenaan hiyyeessan qabu jechuun manbultii walqixxummaa sadoo fi qananii tan gaafa hawaasni addunyaa abbootii irree jala turan Oromoon ammoo sirna demokraasii itti wal bulchaa turan beekaa fi wallaalaa Oromoo bira kutee firaaf diina yaadachise. Wallelee kaasettaa fi shaaklaatti baasuun alatti Aliin hoteela Arraambee kilaba Waazeemaa Zaambees hoteela D Afriik jedhamuu fi Raas hoteelitti bohaarsaa daawwattoota kumaatama ta'ee haala kana keessa gaaf tokko isa halkan weellisaa bulee ganama karaa manaa galaa deemu nama tokko kan harreen qoraan itti fe'ee deemuun waan qeerraa ol bahuu dadhabeef tumiinsa abbaa baasuuf ijibbaatutti dhufee Aliin namichaan boo arrichi dadhabee mee xiqqoo hafuura baafachiisee jee namicha kana dhaga'ee Aliin arrichi kiyya akkan fedhe godhaa jedheeni. Aliin arricha akka feete godhuu hin dandeessu namichaan kan jiru ta'ee yeroo tana namicha foolisoota qabalee kanneen haala harkee itti yaame Alii qabsiise qabalee geesse. Warri qabalee yookiin ganda isaanii Alii hidhuuf deemu hoogganaan yookiin liqaman bariin ganda isaanii kan Alii beeku dhufe rakkoo Alii fi namicha jidduu jiru gaafate. Alii yaada isaa kan jalqabaatti cichuun namichi kun arricha ajjeesaa jira horii ittiin gurguru ani nin kennaa fi qoraanicha asumatti irraa haabuus jee hoogganichi kan haala Alii wallelee isaa waliin beeku cinaatti qabee yaalii wallaansoon mirga uummataatiif gootu si hanqatee ammas tan beeladaatti seentee je'ee sossobee karaa mana isaa akka deemu godhe. Bara 1982 keessa odoo Raas hoteelitti weellisu Aliin dubartii Birgitaa Astroom jedhamtu tan barreessituu safaraa Siwiidin taate waliin wal baree fuudhe. Birgitaan bara 1984 keessa ramaddii hojii biyya Itoophiyaa raawwatte waggaa Ameerikaatti jijjiiramtu. Aliis abbaa warrummaatiin lammummaa biyya Siwiidin fudhatee niitii isaa waliin magaalaa Kaalifoorniyaatiin biyya Ameerikaa dhaqe. Bara 1984 irraa kaasee amma 1992 Alii fi Birgitaan hojii fi salaloof biyyoota Ameerikaa kabaa Awurooppaa fi Eeshiyaa keessa deddeemanii haalli kun Alii hawaasa Oromoo malees muuziqaa irraa fageesse jiruu sadoo fi qananii qabaatullee waallee fi weellisuun adda bahee jiraachuun Aliitti rakkoo ta'e. Kanaaf kaasetta isaa Oromiyaan ni milisoomti kan moggaase bara 1992tti akka baaseen Aliin wal hubannaan Birgitaan wal hiikee walleelee isaa kanneen hin moofofne fi haaraa waliin hawaasa Oromoo kan yeroo sanitti addunyaa wal gahaa jirutti as bahee. Alii Birraa akkuma nama dirree dhawaatti keessatti dhalatee guddateetti afaan Oromoo biratti kan Arabaa Amaaraa, Somaalee fi Aderee qajeellotti dubbata. Sana boodas kan Siwiidinii fi Ingilizii itti dabalatee afaanota alagaa keessaa kan Arabaa, Somaalee fi Adereetti wallelee seenaa qabeessa ta'an kanneen akkuma gaafa bahaniitti yoomuu jaalataman hedduu weellise. Gama biraatti gaafa hawwisoo kiibur zabanyaa keessa turee fi sana boodas afaan Amaaraatiin akka weellisuuf dhiibbaan guddootu irra ture. Garuu afaan kanaan weellisuu akka foon karkarrootti lagate. Akkuma Xilaahunii fi Buzunashiin afaan Amaaraatiin weellisuun bu'aa guddaa akka qabuuf Aliin tolchee beeka. Haa ta'u malee afaan Amaaraa kan afaan isaa cunqurse ta'uu waan hubateef bu'aa silaa gamasiin argatu wareeguu murteeffate. Murtiin akkasiin fudhate jaalala Amaaraatiif horii irraa argatu dhaabsiisu malees na duraa siyaasa biyyaa sanii keessa rakkoo akka itti fidu odoo beekuuti. Gaaffii haala kanaan karaa warra aangoo qabuutiin amma itti dhiyaatu tooftaa fi qaroomaa ijoollee dirree dhawaa yookiin ijoollee Oromootiin jalaa miliqaa ture. Afaan Amaaraatiif gatii kennuu dhabuun Alii isa bira dabre afaanii fi saba Oromootti kabaja godhe Oromummaan har'a dagaagee qabsoo bilisummaa yoomiyyuu caalaaf finiinsaa jiruuf onnee ta'e. Aliin afaan Amaaraattiin weellisuu diduu bira dabre akka armaan gadiitti walaloo mana hin rukunnee fi dhaama hin qabneen ሲዘፍኑ ሲሰማ እያየው ዘፋኞች እኔም በአማርኛ ዛሬ ዘፍናለሁ ፍቅር እንደ አስቴር እኔን አይጎዳኝም
Alii Silahun kun እሸወዳለሁ ከድሬ ሲመጣ ገና ትንሽ ነበርኩ ዛሬ ከኢትዮ ስታር ባንድ ይሁን ግድግድ ነኝ ጄ አፋን አማራ ጫጫባን ዌልሱን እዶ ፊገቲ አፋንቻፍ ቀቡ ፈባሱን ጀራ ገራ ጉቤ ገመብራቲን አሞ ዌሌ ትዝ ያለኝ ብዙ ተጨንቄ ከንቱ ላላገኘሽ አንቺን መናፈቄ ሊናሽ አስቦ ልብሽ መቼ ረዳኝ እኔ ግን ውስጡን መናፈቄ ጎዳኝ መከራዬን ሲችለው ማንም ሰው ሳይረዳኝ አንቺን መናፈቄ ደሃና አድርጎ ጎዳኝ ጀቱ አላልሰ ሚደጋን ቅንዴሴ መሐሙድ አህመድ አከቲን ቤካም ካን ጎዴ አሊ ብራ አኩማ ኦሮሚያ ብያ አባኮቲ ገመቹንቶ እሩ አመን ሲያርኩቲ ኦሮሚያ ብያ ጄነታ ኩማታማ ወልካውስ ገጪሱስ ያንኪ የሱማ አብዲንቶ ሃዊንቶ ሱማ ገልሚኪያ ሲኦብሱን ደደቤ ብያቶ ኦሮሚያ ጄት በራኩማ ለማፍኩዳ አፍርኬሳ ሳዶ ብያ ነማራ ረኮ ብያ isaa filachuun jiruu biyya ambaa waggaa 20 booda oromiyaatti deebi'ee akki achi ga'eenis gorsa abbaa isaa kan barnootatti jabaadhu kan inni irra hamilee cabsee hadheedhiyyuu fi karoorfate karoora kanaan iyyeeyyi naannoo ijaa aannanii tanneen naannoo diree dhawaa warra hiree barnootaatiin wal arguu hin dandeenyeef mana barnootaa sadarkaa duraa banee carraa barachuutiin walitti baasee gabaabinatti xiqqummaa irraa himuuf yoo ta'e malee seenaan Alii Birraa barruu gabaabduu tanatti waan shallagamu ta'uuti miti Aliin afaan aadaa biyyaa seenaa fi qabsoo Oromoo irratti walileen weellisee hedduu ta'uu malees tanirraa himanii fi dhiisan keessaa filuun haalan nama rakkisa wareegama godheen kan wal madaalu ta'ullee baatu Aliin gumaatama guddina afaan Oromoo fi weellee afaan Oromootiif godheef jaarmiyootaa fi waldayoota hawaasa Oromoo biyyoota alaa keessaa kan irra hin badhaafamin hin jiru hojuma isaa tanarraa ka'uun yuunivarsiitiin Jimmaa digrii kabajaa doktorummaa muuziqaa kenneefii jira aluma kanaan bara 1995 jaarmaayin muuziqaa Afrika jaamu kan biyya Kanaadaa magaalaa Torontoo qooda aartii Afrikaatiif gumaacheef badhaasa beekamtii hojii kenneefii jira gaafana Alii badhaasicha bakka bu'aa ambaasaaddara Itoophiyaa kan biyya Kanaadaa harka akka fudhatu gaafatame Aliin gaafsan dhaga'u badhaasichi keessan narraa haafa'u kan je'uun ta'ee deebisaan Alii warri badhaasa qopheessan kanneen duruu ambaasaadartichatti himan dubbii laagaa danqarte Aliin kadhaan dadhabnaan jarri akkamitti akka kennamuuf akka barbaadu gaafatan gaafin isaaniitiif Aliin yoo nama naaf kennu kan biraa dhabdan karra eedduu hoteelichaa akkanaaf kennu godhaa jeeni maayirratti badhaasicha harka kantiibaa Torontootaan gaafasii Meyer Barbara Hawul harkaa fudhate murtii isaa saniin Alii hamilee hawaasa Oromootiin gaafas kufte turte ol kaase baroota 59 dabran Alii afaan Oromoo Arabaa Somaalee fi Adaree fi Affaariin weellelee mimmiidhagoo ammayyaa 300 ol weellise akkuma gurraandhala 25 bara 1963 birraadhaa barihiin qomaa daawwattootaa seeneen weellelee danuu tanaan hawaasa Oromoo biraa dabree kan alagaatis odoo bohaarsaa jiru Ukuma amma rakkisaa tureen sadaasa jaha bara 22 umrii 74 bakka kan dhalate hundi irraa hafuu hin taanetti kutee Aliin bilisummaa uummata Oromoo tan jaalala isii bifa addaatti ibsee odoo golabbii isii hin argin biraa deemullee weellelee isaa kanneen yeroon moofessuu hin dandeenye yookiin wanti moofessu hin jiraanneen ilaaba dhaloota dhuufaa jiru bohaarsuuf jiraata seenaa isaatis isinumaa waliin dhalootarraa dhalootatti dabarti galan isaa jennata yaa ta'u furdoos yaa ta'u maatii fi firoottan akkasuma uummata Oromoo hundaaf